Najirtu aji fayya teenu hinga kanuma gae kanuma ga asuma teena rakkoon qabu asuma teena ayyee guddaa galatooma warreen hordofaa jettanii akkuma argaa jettanii haati teennaa mana akkanaa kana fakkaatu keessa jiraatan jechuudha. Buddeena abbaan nyaadhu jedhee isaa bite buddeena sanii naa dhiisee ayyii nyaadhu jedhee naa dhiisee birrii 50 dhaallee biraan qabu. Abbaan qabu. Ana immoo rakkadhee waanni kun isinuu fira kiyya isaanuu naa godhee na hirkisanii daa'imni kun kan rakkatee hin beekne bitti libsii uffadhu kanallee xuraa kanas ta'u ijoollee gandaatiin naa kenna waan isaan mul'uufu naa kenna. Inni tokkotti gisee 3 nyaata. Buddeen tokkotti Rabbii kana kun kama isin na gaafattan kana gaafima keessan kanaaf gaafii waaqa gaafiin kun anaa jennata. Hin dhibamaa akka badaa dhibama. maal dhibamta Ibiddin nafaan na boba. Jira mucaa kiyya galanni isaa bisaan dhugee ka'ee waan dhana nan shoomsin yaabootii bisaanuma kana midhaan naa godhi jedhee waan na shoomsuu didee na bulchee beeka. Isinillee haadha nullee haadha waan qabnuun haga dandeenyuun akka isaan gargaaruuf ammoo isinaa qabba'an isinaa tooyatan isinaa laalan dara isin cadhisneetuma teennee ilaalla. Oduma teennee ilaallu guyyaa kaanii baqqaasee waa hundaan himattee maatiin kiyyaallee nattee bulti. Korraasii jechuudha. Korraasii isa kana jechuudha. Korraasii kana isa kana ibsattee bulti. Naannoo kana biraatiin hin jira. Hin jira oduma jiru isiin bakka. Waan ta'eef kana shakkaan jira.